Bara 1960moota gara jalqabaa ture. Dargaggoonni, barsiisonnii fi barattootni muraasni magaalaa Naqamtee keessatti cuuphaa Hafuura Qulqulluudhaan guutamuu kan eegalan. Yeroon sun akka addaatti kan yaadatamu ture. Dadammaqiinsii fi guutamuun Hafuura Qulqulluu dargaggootaa fi namoota baay'eef ta'ee ture. Kunis bara 1966tti hundeeffama waldaa Muluu Wangeel Naqamteef bu'uura ta'eera. Yeroo sanatti dheebuun amantootaa guutamuu Hafuura Qulqulluu waan tureef, Waaqayyoos dheebuu ijoollee isaa kana akka fedha isaa isa gaariitti gidduu isaaniitti mul'isuun waldaan kun hundeeffamte. Haa ta'u malee yeroon sun yaaddoo, ciniinsuu, reebicha, du'aa fi ari'atamni guddaan karaa mootummaa fi qaamota biraan amantoota irra ga'aa waan tureef abdii kutachiisaa ture. Egaa kana hunda keessa darbuun humna Hafuura Qulqulluudhaan aarsaawwan baay'ee kaffalaa kunoo jaarraa walakkaa dabarsineerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.